sababa irra waliif dabruu dhabuudhaan rakkoon nurra geessu maali takka ammoo sababa afu waliif godhuu dhabuudhaan cinqiin ilma namarra geessuu fi namarra dhuftu maali waan jedhu inshallah akkuma reefun tana obboleeyyan kiyya ibsanitti waa'ee afiidhaa takka irra namaaf dabruudhaa ibsanitti irra namaaf dabruun akhlaaqa ergamaa rabbii salawaatu rabbi wasalaamu alayhi irraa tokko yennee jirra. Kanaafu nuti warri nuti namni islaamaa ergamaa rabbi irratti hidhata. Rabbiinis quraana keessatti illee nu ibsee jira ergamaan rabbii hidhannaa keessanii jee. Kanaafu sababa ergamaa rabbii afi namni irra walii dabruu dhabuudhaan ergamaa rabbiitti hidhatuu dhabuutu arkamaa jechuudha bikka tanatti. Kunummaanu rakkoo takka kalammada rakkoon irra namaa dabruu dhabuudhaan rakkoon nurra geessu yoo jiraatti kalammada sawaaba gurguddaa takka ammoo mindaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabrootan isaatiif warra irra namaaf dabruuf qopheesse arkachuu dhabuudhaanis rakkoon nurratti geesse jechuudha. San keessaa akkuma ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam nuuf odeessanitti guyyaa qiyaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabrootan isaa durarraa hanga boodatti gaafanii fi dhaabbatanii isa dura dhaabbatan diree maashararratti eenyumee gabrichi khiyya anaaf je'ee kadhiise eenyu gabrichi khiyya anaaf je'ee waan takka irra dabre osoonii fi kafalatu danda'u osoonii fi waan san dachaa godhee takka ammoo waan san fakkaatuun kafalatu danda'u eenyu waan kan anaaf je'ee irra dabre je'eeti badhaasa kannaaf badhaasa maali horal ayni irraa tafeete filadhu je'ee jannata badhaasaan sababaa ati irra namaa dabruu dadhabuudhaan mindaa gurguddaa kana ajrii sawaaba gurguddaa kana dhabnaa jechuudha. Kasadaffaa fi karaadhumaa kanin osoon hin dubbanne bira dabruu hin feene sababa namni irra walii dabree dhiifama walii godhee wal bira dabruu dhabuudhaan rakkoo guddoo ta'e ilmoo namaa biratti waa xiqqoodha garuu dalagaa nama aakhiraan isa yaachistu biratti guddoodhaatu bikka tana jira. Wanni sun maali? Fakkeenyaaf nam takka wal lalaa takka ammoo waan takka irra wal dhabaa waan san dhiisee irra dabruu dhabuudhaaf ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam namni wal dhabee takka walitti hammaatee guyyaa sadii namni islaamaa guyyaa sadii yoo dabre dalagaan ilmi namaa tun gaafa gizee ol deemtee qeebalamtuu jirti khamisaaf isnina jee jira hadiisa biraa keessatti gizee san sababa ati obboleessa kee irra dabruu dhabuudhaaf wal dhabbiin ati fi obboleessa kee jidduu jirtuuf dalagaan ilma namaa hin qeebalamtu hanga isaan walitti araaramanii gaddeebisaa waliif fayyanii gaddeebisaa jedhaniin hedduudha namarraa kawanni kun namni wal dhabuun takka ammoo wal rakkoonni walidduu dhuftee namu jiru mataa isaa jiraata maaltu naan ga'e jehee dhiisu. Nuti garantiin qabnu hangam takka jiraanna yeroo guyyaa sadan san bira dabarree oduma akkas jirru dalagaan teenya odon qeebalamne gama fuula rabbii deemuun khasaaraa guddoodha. Khasaaraa ilmi namaa deebi'eellee tirfaa'uullee hin dandeenye. Addunyaa irratti yoo khasaarte arra yoo khasaarte boru daleeydee keessaa ba'uu ni dandeessa. Tan ammoo khasaaraa ilmi namaa ganallee nagarre takka khasaaraan irraa deebi'uu khasaaraa san irraa ka'uu hin dandeenye khasaaraa jechuudha. Kanarratti asxaabaan rasuulaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi atbaa'u taabi'ii fi taabi'oonnis dalagaan isaanii irraa qeebalamuu keessatti hedduu yaadda'uu turan hedduu hanga Abubakr Siddiq ani jannata miila takkaan seenee takka alatti naaftus hin amanuu hanga jiru takkatti Ali Abi Talib guyyaa takka yooni fi yaadanne qabrii dhaqee qabrii ziyaareeti yaa warra qabriidha ilmaan keessan yataamaan warri jaartileen teessan harmolloyte akhbaarri nu bira jiru kana
qabeenya keessa namni biraa adda guurrate akhbaarri nu bira jiru kana akhbaarri isin bira jiru oduun isin bira jirtu mee maalii jee gaafateeti silaa warri qablii waan deebisan jiru ifumaaf silaa ummanni kun dubbatanii takkichaa salaata gabbaanii deebi'anii jechuudha addunyaa irratti salaata takkichaa salaatanii fi rakaa takkichaa salaatanii fi subhaanallah takkichaa ja'an kana hawwanii je duba guyyaa san wani nu fayyadu dalagaa teenya jechuudha dalagaan teenya qeebalamuu dhabuun khasaaraa afwiin irra walii dabruu dhabuu argamsiisturraa takka kanaan jaa inshallah jazakumullahu khairan jazaa